asma gala jimmarat gudda iftani kanneen sirbe bisiifachuudhaaf qophaa'u jira kun immoo asitti markaza Khalid bin Walid kan Sheikh Fati Jamalin durfamu magaaluma Jimmaa keessatti xufaadota kan bisiifachuuf cinqamaaru jira inni kun kana kam takka caalu iftaan agarra waan ta'eef hundi keessan akkasitti warri mirmaattan ganama sa'aatii lamarraa jalqabee sagantaan hifzi haafizoonnis quraana isaanii ni dhiyeeffatu warra khutbaa dhiyeessuu danda'antu jiran jedhamaa jira warri aqiidaan asitti baratantu jira kanaaf hundi keessan akka irratti nu argamtan sagantaa waca adda addaatu hin taane quraana ijoolleen nu qaraanii nu dhageessu toohida nu dhageessisu siira rasuulabbii nu dhageessu fiqii nu dhageessu usulul fiqii nu dhageessu ilmi afaan keenyattis garagalchanii afaan arabiffaatiinis quraanas hiikanii isin dhageessu haala bareedaadhaan. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده فإذا حلت في المال أكثرت وفي الولد أصلحت وفي الجسم قوت وفي الوقت عمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee ergaan keenya irraafuun hin danda'amu jedha gaafa shaabaana guyyaa 13 yookaan amajjii gaafa 24 as magaalaa Jimmaa keessatti kan argamu wiirtuu markaza hifzii kan masjida Khalid ibn Walid madrasaa isaatiif wajjin sagantaan bareedaan xuffaadotaa fi akkasuma darasoota baay'ee kan eebbisaa jiru haala bareedaa waan qophaa'ee jiruu fi ijoolleen akkana faayamanii bareedanii jiran kanaaf inshallah guyyaa iftaanii eebba keenya irratti akka nu argamtan jedhaa jiru takbiiraadhaan mirkaneessitu waamicha keessan didabala ammas dhiiraa fi dubartiifis naggaadeedhaaf abbootii qabeenyaatiif aangawoota mootummaatiif takbiiraadhaan waamicha keessan dhiyeeffadha Allahu akbar kanaaf namni sagaleen kun isin dhaqqabe maqaa rabbii guddaatiin akka irratti nu argamtan as magaalaa Jimmaa irratti guddaa iftaanii kanneen sirbee eebbisiifachuudhaaf qophaa'u jira kun immoo asitti magaaluma Jimmaa keessatti xufaadota kan eebbisiifachuuf cinqamaaru jira inni kun kana kam takka caalu iftaan agarra waan ta'eef hundi keessan akkasitti warri mirmaattan ganama sa'aatii lamarraa jalqabee sagantaan hifzi haafizoonnis quraana isaanii ni dhiyeeffatu warra khutbaa dhiyeessuu danda'antu jiran jedhamaa jira warri aqiidaan asitti baratantu jira kanaaf hundi keessan akka irratti nu argamtan markaza Khalid bin Walid kan Sheikh Fati Jamalin durfamu kanaaf hundi keessan akka irratti nu argamtan Allahu akbar Allahu akbar miidiyaa barakaa ulfaadhu galatoomi dhuftee ijoollee kan jennu waraabuudhaaf ulamaawota deemtee nu waraabuudhaaf miidiyaa barakaa akka nurraa namne guyyaa gaafasiis isin eegna miidiyaa barakaatiif gammachuu keessan tokko ibsadhaafi guddaa iftaanii ganama sa'aatii lamarratti wal agarra wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iddoon nuti argamnu kun alhamdulillahi rabbil alamin masjida Khalid ibn Walid magaalaa Jimmaa ganda Bachoo Booree keessatti kan argamu masjida Khalid keessatti argamna markaza Khalid ibn Walid kan ijoollee kana darasoota kana haffasiisaa jiru jechuudha amma xumuree sagantaan isaa yoo rabbeedha kan guddaa dhufu shaabaana guyyaa 13ffaa qarri 24 jedhamuudhaan kan beekamu yoo rabbeedha guddaa dhufu kana kan gaggeeffamu ta'a sagantaan isaa haala bareedaadhaan insha Allahu ta'ala sagantaa kanarratti akka dhuftanii jaraa gammaddan maatiin ijoollee kanaa namni quraanaa maatii taatan hundi jechuudha namni kalaama rabbiitii maatii ta'e hundi ijoollee kan dhuftanii gammachiiftanii fi sagantaa jaraa dhaggeeffattanii fi yeroo gabaabaadha isinitti hin dheeratu wanti isin rakkisu hin jiru wanti isin dhiphisu hin jiru iddoo bal'aa irratti gaggeeffama insha Allahu ta'ala yoo rabbeedhe guddaa isa dhufu kan ganamaan sa'a 2 irratti akka asitti argamtanuu namoota dhufuu danda'u hunda irratti jechuudha warra biyya keessa jiraatanii dhufuu danda'anu biyya keessa jiraatanii dhiirarraa gannootarraa ulamaarraa imaamotarraa hawaasa manguddoo irraayis ta'e dargaggoo irraayis ta'e guutuu muslimootaa waamneerraa kan dhufuu dandeettiitti qabdan guutuun aanaa irraayis magaalaa keessa irraayis dhuftanii sagantaa quraana kanarra nu wajjin ijoollee keenya kana wajjin akka qooddattanuu مركزني خالد بن وليد كن مسجد كن الحمد لله رب العالمين مسجد سنن الستان لك كان قرامو تفسير القرآن لك كان قرامو قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم
kitaabonni muktasaraan illee kan keessatti qaraamu halkan guyyaa akkuma sana kan quraanni immoo keessatti haffazamu doormiin ijoolleen bulanu itti aanee jira kunoo bakkeedhaani doormiin ijoolleen bulanu kutaan 8 bakkee kanarra jira akkuma sana immoo ijoolleen iddoo madrasaa itti baratan kutaa 9 jira kana ilaaltanii itti gammaddu islaamni diin al-islaam itti gammaddan guutuun akka dhuftanii itti gammaddan qooda fudhadhaa kanarraa guddaa sa'aatii 2 irratti nama dhufee wal argee eeyyama rabbiitiin ka waan gammachuu dhaga'ee wal dhageessisu hubatee wal hubachiisu rabbi nu haa taasisu sagantaa waca adda addaatu hin taane quraana ijoolleen nu qaraanii nu dhageessu toohida nu dhageessisu siira rasul rabbi nu dhageessu fiqii nu dhageessu usulul fiqii nu dhageessu ilmi afaan keenyattis garagalchanii afaan arabiffaatiinis quraanas hiikanii isin dhageessu haala bareedaadhaan ijoolleen kun egaa nama khutbaa khaxabuu danda'u keessa jira kan tajriida fixe keessa jira kan quraana duwwaatu hin taane kan mukhtasaraata waliin ga'an illee keessa jirri kun darasoota malee calluma inni warra mujarraduma alfaaza quraanaa duwwaa haffazee miti abeeknu keessatti jechuudha mujarrada quraanaa duwwaa haffazee sun taan tawhiida illee warra baratee siiraa illee warra baratee alhamdulillah rabbil alamin ijoollee kana keessa nama imaama ta'ee khutbaa khaxabee haala gaariidhaan nama salaachisuu danda'u jira waan nama gammachiisu jira kanarraa kottaa qooda fudhaa inni isin waamna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh akkuma beekamu markaza Khalid bin Walid jechuun jaami'ul uluum jechuudha waan ilmii hunda walitti qabatee irraa hafuun nama barbaachifne yoo irraa hafan illee kan nama seenaa isuudha asitti uffaazota 100 ol gara 130 wayitu jira tafsiiratu jira hadiisatu jira akkuma amma isinii tuqamaa ture fiqiitu jira ilmii wanni jedhame as keessa dhibe wanni tokko hin jiru kanaafuu akkuma waamichi duraan isinii darbaa ture hin irraanfattanii situun ta'in irraa haftanii situun ta'in yaadachiisuudhaaf jecha gaafa guddaa fuulduree keenya jiru kan shaabaana guyyaa 13 yookiin xarrii 24 namni sagaleen kun isin dhagaye kan biyya keessaa kan alaa akka irratti nu hirmaattanii gammachuu keenya gammachuu obboleewwan keessan quraana hafazanii kan sittaa fixanii kan ilmi biraa baratanii akka irratti argamtanii gammachuu kana nu wajjin qooddattanuu maqaa rabbiitiin ammas irra deebinee isin waamna akka nu jalaa hin hafne akka hin irraanfanne waan as keessa jiru kanarraa qooddachuu akka hin dhabne jennee maqaa rabbiitiin isin waamna rabbi isin milkeessu amiin quraanni isin haffazdan kun dawaa isa kan maanaa isa kan zaahiraa rabbi isin taasisu amiin kan ittiin milkooftan rabbi isin godhu amiin rabbi irratti isin gargaaru amiin muraajaa isaa irratti illee rabbi isin gargaaru amiin eeggannaa isaa irratti rabbi isin gargaaru amiin kan ragaa guyyaa borii isinii ba'u ربي سني أتايسو آمين القرآن حجة لك أو عليك يرني كالرقاء سني بو ربي برت ربي سني أتاسس آمين حتى حفظني قرآن كفا حفظني كان دب دي بيانو متي كان اتبال كان ربي سني أقود آمين قرآن كان أوجين وياك أما كان فردوسين كيسا أول ديمتا ربي سني أتاسس آمين ماتي كيساني في اللي كان فايدة أبو أبوس ربي سني فأتاسس آمين شيك سنتابني كرايسن لربي حامل كيسو آمين عندك يا قرآن ربي نو حامل كيسو آمين قرآن أفنى مهاسا وربنا هاتاسسو آمين خيركم من تعلم القرآن وعلمه قرآن ربنا هافيدو برسيسو قودة كيني رب تايسو برچو قودة كيني رب تايسو قرآن دريرسو رب قودة كيني تايسو حدث برس نما قرآن دريرسو نما قرآن فچاسو بيا الدنيا كي ربنا هاتاسسو نما قرآن وجنجرات ربنا هاتايسو نما قرآن قبته قرآن رتدو قرآن كافم ربنا هاتايسو آمين